Seegalteetti dubbin. Amma waa'ee afaaniitiif jecha arbaa jechuu malee arbaa ulettii quban qabu qaallichi. Sababa kanaaf qaallichi harki isaanii nama 19 guyyaa tokkotti ida oborurraa seenaa ida oboruu barreesse keessaa dhaggeeffadhaa achitti ilaaltu. Amma gaa ijoollee keenya wanni jechuu barbaadu bakka kanatti afaan wallaaleen jennaan sa'a isaanii aannan dhuge jennaan itti facaasan itti facaafnaani anoo garaattan dhuge qaama kootti maana facaaftaa jedheen garaa koottan dhuge jennaani isa garaa kee keessa jiru sii qulqulleessa jedhee qeessin akka amantiiti itti facaase itti facaafnaan inni immoo maal godhe seete maayirraa dhamanaa isaatii wajjiniin sa'a fudhatee laga dhaqee eega garaa keessatti bishaan qaama qulqulleesse ani sa'a koon dhiqadhee ilmadhee dhuge jedhee dhaqee sa'a nama miicee jira salaalee keessa sa'a ofii miicee fudhatee gad maaliif jennaan eega sa'a garaa keessatti bishaanni anas qulqulleesse sa'a koon qulqulleeffadha anis sa'a koon qulqulleeffadha jedhee akka kana ta'anii beekan. Kanaaf hawaasa keenya rakkoon ijoollee keenya rakkoo keenya ilaal amantii wajjin qabna isiniin hin jenneen warri bar namni faallessee bare dhugaalee isa jirti jedhee naasa'u of duuba jeebii ergamaa rabbii illee ni ilaalu beekan. Yoo ergamaa rabbii ilaale rakkoon nama kanaa rakkoo ilaal rasuulli alayhi salaatu wassalaam rakkoo ummata keetii yoo inni dhallames haasa kana dhaggeeffadhu hadiisa barbaadan yoo inni miidhes yoo inni miidhames hawaasa keetii wajjin birmadhu hawaasa keetii birmadhu la saba keetii birmadhu ergaa rasuula rabbiiti kottuun harkatti qabee hadiisan sii fida kottuun harkatti qabee odii rataati ila yoo inni miidhes dhaggeeffadhu yoo inni miidhames hawaasa kan kee saba kan kee qaqqabadhu ergamaa rabbii jennaani yoo inni miidhamellee nan dhaqqaba gaafiin sahabaa jalan baan yoo inni miidhaa ta'e immoo akkamittan dhaqaa jedheen jennaani yoo inni waa miidhaa jiraatti harka isaarraa qabdeeti miidhaa dhorkita isatu birmannaadha dirmannaa waan taate ilaalte agarte wajjin xeerorris isin hin jenne beekan hawaasa keetiif tumsi jedhe rasuulli hawaasa keetiif tumsi yeroo jedhu yoo inni miidhes yoo inni miidhames yoo inni miidhame duuti isaa du'a keeti cabni isaa hawaasa kee jedhe addaan hin baafne rasuulli akkas cabni isaa caba keeti roorroon isaa roorroo keeti miidhaan isaa miidhaa keeti jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoo inni miidhe yoo inni miidhame akkanatti wajjiniin duuta shoof beekadhu yoo inni miidhame immoo dhaqxee wajjiniin duuti isaa du'a keeta khalas anaa jiru abadan roorroon sin dhaaltu jechuun haqa jarri nurraa qabu keessaa rasuula rabbii jedhe akka jedhanii goo inni immoo miidhaa ta'e ofii isaatii jennaan duuliif maal jennaan harkarraa qabu harka kee zulmiirraa hambisuutu duule ati isaa duulte roorroorraa hambifatte amma yoo amma bakka jara kanaa dhaabbanne abuneen amma abbaa amantii ta'e kun yoo inni dhaqee saba biraatti roorrise haqanarraa qabdi sabni biraa maal abbaa isaan kanaa duulee dhaqee harka isaanii irraa qabuun dirqama narraa abbaa machaarra jiru jechuudha akkanatti hubachuu qabdanii. Hawaasa keenya isinitti jaradhu amma gara mutiyyootti adeemna nama dabalaa tana waliin goona waa hedduu walii qabna isin akkasuma nu bu'aa hawaasa keenya amma roorroon sababa kanaati jeequmsi naannoo keenyatti jeeqamu raayyaan ilaallata abu mu'aazin ilaallata ilaallata hunda keenya sababa amantii da'oo gootanii hawaasa keenya irratti duuluuni duuti jaraa du'a kooti cabni jaraa caba kooti kana ofitti mi jaallattus jibbitu yoo hadhaa'e siliqimsi cabni ummata keenya caba keenya maaliif jennaan ergamaa rabbiitu hilful fuduuli namni quba qabu utuu silaa waliigalteen hilful fuduul jiraatte yeroo biraanis ni haasaa taarikatti rasuulli akka jedhani utuu silaa hilful fuduul jette jiraatte saba kooti wajjiniinan dhaqee hilful fuduuliin mallatteessa jedhamu hin jenne abu mu'aaz jedhan sheekiin tokko dhufee naana mormu kan hilful fuduuliin laal tokko lammaffaa yoo sabni hin jiraanne wali saba mormu amantiin weenyutti dhufte walawla rahatuka larajamnaaka jechi rabbii qur'aana ila utuu ati saba guddaa qabaachuu baatte waan si goonu nutu beekaa hin jenne nabiyyu shu'aybiin hin jenne awwee ilaa rukni shadiid jedhanis dhuga hin jenne utuu ati saba guddaa ishee saba amantiidhaan tokko hordofan hin jedhani rabbiin qur'aanaan nuun himne Nime. Ishi. Akaakum jedhee rabbiin namni itti mulukseen akkan tuqamne qeessotiin akkan tuqamne manneen amantaa akkan tuqamne bataskaanni maqaadhaan immoo gadaamiin akkan tuqamne gadaamiin bakka gartee ortodoksiin itti lubbuu qulqulleeffachuudhaaf seenu sun akka inni hin tuqamne biqilli lafa akkan irra ejjetamne loon amaanaa mukti gurguddaan akkan muramne amaanaa islaamaa Afrikaa qabda moo hin qabdu? Hin qabu.
amaanaan jara kana as keessan na bira jira jechuudha. Abuun Saawuros abaanaan Ayila Mikaa'el kara kanaan na bira jira jechuudha. Amaanaan jaraa suni uummanni kun zimmiyyeedha nuyi wajjiniin takkaa nutti duultee maqaa amantiitiin Oromoon nutti duultee maqaa amantiitiin Oromoon of taatee akka Oromooti takkaa Oromooti duultee hin duule. Akkasumatti yoo harka biraatiin nutti duulte malee kallattiidhaan Oromoon akka miidiyaan jara halkan guyyaa iyyee maraatee balaa buusee akka agartee maali dubbiin kun dubbii jara duraanii uummata islaamaa roorrisaa ture ofiif dhaabbataa turan jechuudha. Arras jeequmsa biyyattii kana keessatti kaasu biyyattii keenya naannoon keenya akkasiin nagaan jirre akka Oromootti ilaalcha fedhe qabaadhu. Roorroon naannoo kee irratti immoo roorroon naannoo kee irratti sababa kanaan ka'u garuu roorroo keetii beekadhu. Gabrummaa biraatiif afafeeruu ta'a waan ta'eef of eeggannoon jeequmsa akka biyyattii naannoo keenya kana irratti hin taane of eeggannoon dammaqinaan hawaasa keessan bira dhaabbachuun dirqama keessaniin isiniin jedha. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum.